Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a ka hojii tolchinu qubee kaa. Torbaan dabre jaa tolchinee turre har'a ammoo kaa tolchina. Tartiibaan deemnee gara xumuraatti dhiyaannee jirra. Kaa bira geennee jirra jechuudha. Warroonni viidiyoo duraan gadhiisee gama feesbuukaatii fi yuutuubaan illee argachuu barbaadan yuutuubni kiyya ogummaa harkaa jedha. Akkasumas feesbuukni ogummaa harkaa takka raabiyaa harkaa jedha. Gama lamaaniinuu argattaniiti viidiyoo sallaaltanii dalaguu dandeettanii jechuudha. Amma kallattimaanii gara dalagaatti seenna. Jalqaba irratti waan kana ni qopheeffattu. Itti aansitaniiti kirri bifa feetan ni qopheeffattu. An amma bifa kana qopheeffadhee jira jechuudha. Ammaaf erga qopheeffannee booda akkanatti ni qabna. Akka nama guduunfuu takkaasufuu deemutti akkanatti ni qabna jechuudha. Haala kanaan ergasii booda akkanatti galseennee qabneeti as baafna jechuudha. Amma eegallee jirra jechuudha. Takka, lama, sadi, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan, kudha tokko, kudha lama, kudha sadi, kudha afur, kudha shan, kudha jaha, kudha torba. Erga haala kanaan kudha torba dhawee mirkaneeffannee booda amma asirra gad deemna jechuudha. Sarara kanarra as jalaan gasseenaa asirra gad deemneeti xumurraa jechuudha. Amma takka, lama, sadii sadaffaa kana jalaan gasseenna. Asirraa takka, lama, sadii sadaffaa kana jalaaniin itti marree gasseenna jechuudha. Itti marraa sadaffaa jalaan gasseenna. Sadaffaan asii haala kanaan hin qabneeti as baafnaa jechuudha. Hundasaa bakka takkatti haala kanaan amma bakka itti aantutti dabarra. Haala kanaan
amma xumurarra jirra jechuudha. amma xumurree jirra, irraan murra. erga irraa murree booda ni qulqulleessina. erga haala kanaan irraa xumurree amma marsaa itti aanu qofatti dabarraa jechuudha. marsaa itti aanutti waan nu hafetu jira. amma bakka kana tolchinaa jechuudha. kana qofa tolchuun nu hafe sanis itti deemna. amma takka lama jenneeti haga 12 dhoofna. kun 17 12 qofa dhoofna. akkuma duraa wanti haaraan jiru akkanatti ni qabna. akkanama guduunfuu eega akkana qabnee booda asiin gasseenneeti akkanatti as baafna. amma takka jalatti na eegalla. takka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 erga 12 haala kanaan dhoofnee booda erga 12 haala kanaan dhoofnee booda akkuma dura takka 2 3 sadaffaa kana jalaan gasseenaa jechuudha. sadaffaa jala kanaan gasseenatti marree itti marra. akkuma jenne sadaffaa jalaan gasseenaa. ergasii hundaa qabnee bakka takka as baafna. ammas itti marra bakka itti aanu dabarra. erga haala kanaan 4 dha'uu mirkaneeffanne kana malee takka 2 3 4 takka kanaa wajjin ka jalqabaatii wajjin erga 5 dha'uu mirkaneeffanne bakka 6ffaatti taraa 5 deebina. sun akkam yoo jettan na laaltu 5ffaan asii lama deebine 3 deebine 2 nu hafe bakkuma tanatti taraa 5 deebinaa jechuudha. ammas erga haala kanaan 5 dha'uu hubanne akkuma bakka kanaa kan hafe
takka takkaaniin xumurraa jechuudha. Bakka itti aantutti dabarra. Bakka itti aantutti dabarra ammas haaluma kanaan lamaan deebinu deemaa dabarraa jechuudha. Amma xumurarra jirra jechuudha. Takka lama irraa xumurree jirra jechuudha. Haaluma argitan kanaan ni tolchina. Amma qulqulleessineeti erga irraa xumurre haala kanaan jechuudha. Amma irraa xumurree jirra. Waa xiqqoo qofa nu hafee jechuudha. Xiqqoo hafte sanis itti xumurra. Akkanatti ni qabna jechuudha. Akkanatti erga akkanatti qabnee booda jala kanaaniin gasseenaa jechuu akkanatti duuba kanaaniin akkanatti gasseenaa jechuu. Walqixxeetiin laalleeti ergasii booda ammas asiiniin gasseenaa jechuudha. Walqixxee ta'uu qaba garuu bakka ittiin ergasii booda qabneeti haala kanaaniin as baafnaa jechuudha. Erga haala kanaan qabnee as baafnee sirrii ta'uu isaa hubanna. Erga haala kanaan amma asitti ni guduunfinaa takkaanii sufnaa jechuudha. Lammatas ni sufna akkanii kanneetti ni sufna. Irraa xumurree jirra jechuudha.
qubeekaa haala kanaan tolchineeti irraa raawwannee jirra. haala argitan kanaan irraa xumurree jirra jechuudha. irraa xumurree jirra. wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.